Afaan Oromooti daawwattoonniif dhaggeeffattoonni keenya kam jirtan ani Tigist Gammeeti. Itoophiyaa daandilee gara nagaa waaraa kuni marii addaa jalqabbiiwwan Itoophiyaa keessatti nagaa buusuudhaaf godhamaa jiranatti xiyyeeffate qophaa'ee nu wajjin tura. Walitti bu'iinsa biyyattii keessatti bakka adda addaatti ka'aniin lubbuun namoota baay'ee darbee kumaatamaan lakkaawwaman qe'eerra buqqa'aniiru. Qabeenyi mancaheera. Walumaa galatti akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti yeroo ammaa kana sababa walitti bu'iinsaatiif hongeetiin Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 20 ta'an deeggarsa dhaabbilee qarqaarsaarraa argataniin jiraachaa jiran. Karaa biraatiin hooggantoonni fi miseensonni paartii mormituu adda addaa mana hidhaa jiran deemsa seeraa haqa qabeessa argachaa akka hin jirre himatan. Akka waliigalaatti biyyattii keessatti qaala'insi jireenyaa faarumaan hammaateera. Naannoo Oromiyaa hoolaallee godinoota baay'ee keessatti nageenyi erga dhabamee bubbuleera. Namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqa'anii baqatanii gara magaalotaa dheeffaniiru. Dargaggoon naannichaa mormii waggoota 10 dura jalqabee boodas naannoo kaanittuu babal'atetti boodas immoo itti fufee bara 2018 jijjiirama hooggansaa fideerratti hirmaachaa ture bu'aa qabsoosaa argateera. Rakkoo walxaxaa amma mul'atuuf malli maali? Karaa biraatiin kaaba Itoophiyaatti nagaa fiduudhaaf waliigalteen mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti irra gahame abdiin inni uummata keessatti uume akka jirutti ta'ee haaluma wal fakkaatuun rakkoo Oromiyaa keessatiifis fala barbaaduudhaaf mariin jalqabame akka milkaa'u gochuuf gaheen qaamota hundaa maal ta'uu qaba? Dhimmoottan kanarratti gaheen daayaspooraa Oromoo keessumaa anas Yuunaayitid Isteetsi jiru maali? Kun hundumtuu xiyyeeffannaa marii keenyati nu wajjin tura. Amma keessummoota keenyanan walsin barsiisa. Aadde Seenaa Jimjimoo bureessituudha fi daayireektarii olaantuu dhaabbata mirga namoomaa leellisu Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookaan immoo ollaa jedhamuuti. Hawaasa Oromoo daayaspooraa keessatti piroojeektii adda addaa keessatti qooda qaban. Dr. Milkeessaa Miidhagaa kutaa Michiganitti argamu Albeen Kolleej keessatti qarqara Piroofeesarii Saayinsii Siyaasatii qorannoon isaanii federaalizimiidhaa fi siyaasa Afrikaa irratti xiyyeeffata. Jijjiirama bara 2018 hordofuudhaanis naannoo Oromiyaa keessatti sadarkaa adda addaatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Aadde Biraanee Beekaa qindeessituu hawaasaati. Yeroo ammaa garee mootummaa Itoophiyaa deeggaruudhaaf daayaspooraadhaan dhaabbate keessatti hirmaannaa qaban. Aadde Biraaneen ogummaadhaan daayireektarii faayinaansii muuxannoo waggoota baay'ee qabanii sinsadeenuu baga nagaan dhuftan ulfaadha. Baga nagaan eegdan. Amma gara keessummoota toora Skypeetiin nu wajjiniin asitti argamanitti dabarraa. Aadde Aayishaa Alii kutaa Minisootarraa ogeettii fayyaatii fi rogeettiidha. Hawaasa Oromoo keessatti gama barnoota aadaa, miidiyaa, dubartoota fi dargaggoota humneessuu irratti hojjetan. Obbo Nageessaa Oddoo kutaa Waashingtan magaalaa Siyaatilirraa biyya hoggaa jiran paartii mormituu Koongireesii Federaalaa Oromoo keessatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Jijjiirama bara 2018 hordofee immoo yeroo murtaa'eef abbaa alangaa itti aanaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan hojjetaniiru. Hundu keessanuu ulfaadha jenna. Marii kana hordofuudhaaf kanneen hawaasa Waashingtan DC'tiif naannoo ishiirraa as istuudiyootti nu wajjiniin argamtanis baga nagaan dhuftanii galatooma isiniin jenna. Tole gara marii keenyatti kallattiidhaan seenuudhaan dura mormii uummataa Oromiyaa keessatti bara 2014 jalqabee gara waggoota 4 turee fi boodas gara naannoo kaanittuu babal'atee akkasumas jijjiirama hooggansaa bara 2018tti aanee maal faatu ta'e amma tokko si yaadachiisna. Mormiin Oromoo bifa adda addaan baroota dheeraaf ka gaggeeffamaa ture ta'uyyuu ka jijjiirama dhiyeenya kanaa fide bara 2014 maaster pilaanii magaalaa Finfinnee wal mormisiisaa ta'ee irratti gaggeessamuu eegale. Kan irri jireessi isaanii barattoota ta'an hiriirtota hedduutu mormii kanarratti humnootii mootummaan ajjeefame. Dhiibbaa ture sanaan maaster pilaaniin haqamus mormiin sun garuu hin dhaabbanne. Moggaatti qoodinsaa fi dhiittaaleen mirga namoomaatti fuulleffachuun itti fufe booda naannolee biroottis babal'ate. Muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii Hayilamaariyaam Dassaaleeny bara 2018 ofiin taayitaa gad lakkisan. Muummee ministeeraa haaraan Abiyyi Ahmed hooggantummaa isaanii jalatti biyyattiin gara deemokiraasiitti akka ceetuuf itti gaafatamummaatti kenname fiixaan baasuuf akka cichan ifatti waadaa seenan.
Hawaasa Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraatan irraa deeggarsa argachuuf jecha magaalaalee United States gurguddoo irra naanna'anii uummatatti dubbatan. Sababa kanaan ogeeyyii fi hoogganoonni siyaasaa hedduun dacha'anii biyyatti deebi'an. Addi bilisummaa Oromoos Eertiraa irraa biyyatti deebi'e. Ta'us garuu akka qeeqxoonni isaanii jedhanitti Abiy ajandaa jijjiiramaa paartii mootummaa Addawaawii itti kenname dhugoomsuuf waadaa seenan akka abdatametti hin dhugoomne. Onkololeessa bara 2019 nama siyaasaa beekamaa Jawaar Mohaammed irratti shira ajjeechaa gaggeessame jedhame booda mormii guddaan Oromiyaa keessatti deebi'ee belbele. Waxabajjii 29 bara 2020 weellisaa beekamaaf jaallatamaan Hacaaluu Hundeessaa ajjeefamuun immoo gara mormiilee fi jeequmsawwan lubbuu hedduu galaafataniitti geesse. Karaa biraatiin otoo wal waraansi Itoophiyaa kaabaa keessatti hin gaggeeffamin yeroo dheeraa dursee humnootii mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti waraanni gaggeessamaa ture. Sababa kanaan namoonni dhibbootaan lakkaa'aman manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'aniiru. Lolli Oromiyaa keessaa kun hanga yeroo dhiyootti ilaalcha hawaasaa addunyaa baay'een arganne. Ministiriin Dantaalaa United States Anthony Blinken bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti tasgabbii dhabuun itti fufee jiru xumura itti tolchuun barbaachisaa ta'uu irratti muummicha ministeeraa Abiy Ahmed wajjin mari'achuu isaanii ibsi waajirri isaanii amajjii darbee baase ni agarsiisa. Ergasii asis humna hidhatee Oromiyaa keessa sossoo'uu fi mootummaa gidduutti mariin nagaa jalqabamuun yeroo jalqabaaf mul'achaa jira. Gaafiin sagantaa kana ittiin jalqabnu sin hundumaa fi waan amma dhaggeeffanne kanarraa kaatanii biyyattii keessatti nagaa waarawaa dimokiraasii waarawaa fiduun maaliif ulfaate? Haala amma jiru wajjin wal qabsiistanii odoo nu ibsitanii adde Seenaa sinirraa hin jalqabu. Galatoom tekst sitti argamu kiyyaa fi affeerraa kanaaf. Olaallee jennee waggoota keessattuu 10 takka of duuba deebinee olaallee jennee bara 2013 waggaa 10 jechuudha. Yeroo jalqabaatiif Oromiyaa miidiyaan banamee uummata Oromootiif kan duri Oromoon ija ollaa kanatti argu fageessee argu jalqabee jechuudha. Haa ta'u malee achi duuba hoodaamnee bara 1990 laallee jijjiiramni dhufee Oromoo darbee Oromoon akka bakka teessumsa isaatiif akka baay'ina isaatii fi Itoophiyaadhaa fi naga buusuu fi naga dhabsiisuu irratti significant role taphatee jira. Naga kam dhufuu dhabee fi Itoophiyaa keessatti Oromoo keessatti nageenyi dhufuu hin dandeenye. Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenyi dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nagee argachuu hin dandeettu. Rakkoo Oromoo furuun rakkoo Itoophiyaa furuu walitti hidhateedha. Sababaa wanni nagaa kan furuu dadhabneef ammoo sirna kalee dhufe akkaataa Itoophiyaan ittiin ijaaramte sirna nam tokko yookiin saba tokko irratti olaantummaa gosa tokko irratti fu'ee olaantummaa san gadi buusnee karaa dimokiraasiitti bal'isuu hin dandeenye. Uummata mari'achiisuu hin dandeenye. Ce'umsa jarjaraa tokkorraa tokkotti ceenee otuu karoora malee jijjiiramni 18 irraa ispeeshaalii aga dhufee booda otoo nuti Oromoon otoo ittiin qophaa'in gammachuudhaan of ollaallee akka ijoollee mana kaandii karameellaa dhadheetti ofirraa fannee jenne warroonni jijjiirama san fidan ammoo jijjiirama san kophaa isaanii akka fidan ta'anii jijjiirama san karaarraa maksaniitiin otoo uummanni Oromoon tasgabbaahin deebi'eetiin rakkoon Oromiyaa keessaa bahe Itoophiyaa guutuudhaaf illee ammallee rakkoo ta'een jedhee ilaalee jedhaan. Ulfaadhoo Seenaa adde Biraanee gara keessan hin dhufa. Haala amma jiru kana amma biyyattii keessa haala jiru akkamitti ibsitanii rakkoon bu'uuraa isinoo maali jettu? Haalli amma biyya keessa jiru kan darbeerra wayyaa qaba jechuun waggaa kurnan darbee hoolaalle qabsoo keessa turree qabsoo keessa baanee injifannoon keenya immoo ammas gara isa waggaa 5 kana keessa hoolaalle waggaa calqabaa haga tokko ho'a keessa turree waan waliin hubanne tokkotu jira. San booda waraanatti cehee waraana hammeenya addunyaan irratti hirmaatedha. Sana keessaa bahee araarri bu'ee moo gara tasgabbiitti adeemaa jira. Haa ta'uu kan ammas keessaan hafe yookaan immoo waan dhabdetti tokko waan dhabee qaamni xiqqoo rakkoo keessa jiru hin jira. Kan darbeen hoolaallu garuma ifatu natti mul'atanan. Ifa tasgabbii araarrimti calqabame kun inni kaabaas inni Oromiyaas inni kuni gara abdii gaariitti nu deemsisa. Egaa qaala'insi jireenyaa nagaa dhabuun kun inuma jira gara fuulduraatiifis jiraachuutti mala kun kan addunyaas ilaallatutu jira kan keessaanis immoo rakkoo bar'eeraa aalamee bubbu'ee dhufe kanatu jira. Sun akkuma jiru ta'etti an akka Birhaaneetti
abdii nagaa tasgabbiitu natti mul'ata. Yeroo gabaabaa keessattuu sama naannoo Amaaraatti ka'e kana yoo tasgabbeessanii gara nagaatti akka biyyattiin ceetu abdiin qaba. Ayyee ulfaadhaa. Dooktar Milkeessaa waanuma wal fakkaate irratti sinoo maal jettu? Ani gaafiin Oromoo gaafiin warraaqsi uummataa gaggeeffamaa ture gaafii biyyattii gara dimokiraasiitti ceesisuudha ture. Ani mootummaa keessaa gan turetti wanni ani arge tilmaamuutuun ta'e wanni ani arge kabajamoo muummichi ministeeraa mul'ata mataa isaaniitiin mootummaa abbaa irree mataa isaanii ijaarrachuu fedha qaban gara hojiitti gaafa hiikan madda marii waan jedhamu aayidoloojiin hin dhufee bilchiginnaan hin uumamee meeshaalee deechiftuu abbaa irree warra dhaman kana warri kun dhufanii mul'anni gaafiin uummanni Oromoo gara dimokiraasiitti ce'u filannoo gaggeessamee mootummaan Oromiyaa mootummaan biyyattii dimokiraatawaa akka ta'u ture gaafiin ture sun irraa maqeetu mootummaan abbaa irree muummicha ministeeraadhaan hoogganamu akka ijaaramuuf tarkaanfileen fudhataman biyyattii waraanni Oromiyaa irratti eegale hunda waliin akka ga'u ta'ee balaa hedduu gidiraa hedduun Oromoo irra qaqqabe biyyattiis hunkuramni siyaasaa dinagdee gaaga'amni garaagaraa dhufee biyyi raafamtee wanni kun hunduu maddi isaa akka kootti gaafiin uummanni fedhiin uummataa maqsameetu mootummaan abbaa irree muummicha ministeeraa kabajamuu dhaan hoogganamu akka ijaaramuuf namoonni tokko tokko abiyyi kiraasii yookaan abichuu kiraasii jedhu waan akka kana akka hundaa'uuf personaalii muummichi ministeeraa masaraa keessaa reeffa kubbaa jedhanii waan amananii fi personaalii sanattis waan haasa'aniif annan beeka kana haasaa tilmaamatu hin ta'ini gama sanatti abdii anis kutadhe kanan kiyaabeefu kanaafi wannichi abbaa irree ijaaramuutti waan ce'eef balaan kun dhufe. Ayyee bal'inaan egaa kana hundatti deebinee waan mari'annu ta'a ulfaadhaa Dooktar Milkeessaa sin hundumtuu ulfaadhaa gaafiin itti aanu warra karaa iskaayipiitiin hirmaatan laallata. Obbo Nageessaa rakkoo amma Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti Itoophiyaa keessatti mul'ataniif sababni garaagarummaa siyaasaa baroota dheeraa kuufamee yaadni jedhu bal'inaan dhagahama. Kun amma dhugaadha. Dhugaadha jettanii amantanoo ta'e fallisaa maali? Aadaa abbaa eddummaa aadaan yeroo hedduu aadaa waraanaatu jira. Waraanaan waa hundaa to'achuu waraanaan waan hundaa walirraa fudhachuu keessattuu kaaba Itoophiyaa ilaaltanii jiraatan bara dheeraa sirni mootii sun immoo waraanaa walirraa fudhata. Sanuma dabalatee aadaan sun immoo haga mooderni Itoophiyaallee uumamtee dimokiraatik kallattii mootummaa fi warra oppoziishinii keessa eliitii biyya sanillee keessa aadaa dimokiraatawaa jira jechuudha. Faallaa dimokiraasiitti wanni kuni miidiyaalee illee olaanaa jettee aadaan marii hin jiru. Aadaan yaada faallaa walii dhageeffatanii wanni jechuu hin jiru. Irra caalaa yaada ofii my way or highway yaada ofii qofa gartuu ofii qofa dhageeffachuu yaada ofii qofa promote godhachuu yaada faallaa ta'e akka diinaatti ilaalu yookaan namoota yaada faallaa qaban akka diinaatti ilaalu dhabamsiisu balleessu yookaan yoo immoo miidiyaalee illee ta'e hundi gurmuu fi namoota yaada isaanii promote gochuuf qofa waliin haasaa malee yaadota garaagaraa walitti fidanii wanni jedhu tolerate wal godhu accommodate wal godhu fakkeenyaaf ilaalcha siyaasaa akkuma ilaalcha amantii namni amma as jiru kun amantii garaagaraa qaba garuu wal danda'e waliin jiraata. The same way siyaasa irratti biyyi hunda keessa biyya addunyaa kanaa hunda keessa ilaalcha garaagaraa jaarmiyaa garaagaraa siyaasaa dhaabatanii warri wal falmanii jira. Iteetu malee akka diinaatti wallaalanii waliin fidhan bakka baay'eetti biyya especially gara demokiraasiitti deeman keessatti jechuudha. Akkuma amantii wal dandeenyu san ilaalcha siyaasaa wal danda'anii ilaalcha siyaasaa karaa present godhanii yaadaan wal mo'atanii uummataa dhiyeessanii wanni godhanuu irratti gochuun Itoophiyaa keessa uumamee hin beeku duraanillee hin turre ammallee yaaliin xixiqqaan jirulleen itti deemaa hin jiru. Kana jechuun immoo mootummaallee keessatti mul'atu uummatallee keessatti mul'atu. Kiraayisiin sun immoo diinagdee irra rakkoo fidee hawaasummaa irra rakkoo fidee basically akka ruutii
yookaan immoo hidda rakkootitti ilaala. Democratic culture jiraachuu dhabaachuu madda rakkoo kanaati jedhee amana. Egaa amma keessummoota keenya as istuudiyootti argaman keessaa mata duree mari'achaa jiru kanarratti gaafiin hoo jiraate carraa kenninaa fi gara booda garuu jalqabbiiwwan furmaataa akkasumas jalqabbiiwwan gara nagahaa deemuu irratti godhamaa jiran laalchisee bal'inaan mari'anna. Keessummoota keenya keessaa warri gaafii qabdan. Ayyee ol ka'aati maqaa keessaniif bakka irraa dhuftan itti himtanii jalqabdan. Tole maqaan koo Hambisaa Bal'inaan jedhama. Naannoodhuma Diisiin jiraadha. Gaafiin koo naareetiiviin amma dhiyaate warri dubbatan arfanuu tarii lamatu wal fakkaata malee adda adda. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru waa tokko irratti ajendaadhuma irratti haasofnu irratti waliigaluun hin jiru. Amma akka kanatti waliigaluun hin danda'amnetti maaltu ta'uu danda'a? Amma karaan nagaa deemu karaa dhugaarra darbuutu irra jira. Yoo dhugaan dabalatiin bakka hin ga'u akkamittiin dhufuu danda'a? Akkamittiin waan irratti mari'annu akkamittiin waliin haasa'uu dandeenya isa jedhudha fayyadaa. Ulfaadhaa gaafii keessaniif adda ishaa gaafii kanaaf yaada keessan dhageenya. Gaarii ayyee hedduudha. Waan dantaa uummata Oromoo laalchisu kan irratti waliigalamuu danda'amu waan akka afaanii, lafaa, seenaa, aadaa laalchisee waan wal mormisiisu hin qabu. San irratti irra waliigaluu dandeenya jechuudha. Ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraatullee. Ammoo rakkoon jirtu maali? Ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraatulleen wanni mul'atu akka nama tokkotti yeroo ammatti mootummaan aangorra jiru sirna duraan dabre kana aangoomsuu fi tursiisuuf yaada qabaa fi hojiidhaan agarsiisaa jira. Sirna kana tursiisuu uummata Oromooti irratti xiqqoo ni ulfaata. Kanarratti approachii kana fudhatan dhugaadha. Nageenyi waaraan dhufuu dadhabuu danda'a. Akkasumas waan irratti waliigallu common interest kan amma jechaa jiru dantaa uummata Oromoo laalchisee ilaalcha sirna kanaatiin yoo kan itti dhufan tahe waliigaluun ni ulfaata. Ammoo sirna sana achi kaayanii ilaalcha sirna sanii achi kaayanii garaagarummaan siyaasaa jiraatullee common interest san irratti waliigaluun ni danda'ama jedheetiin yaada. Adda ishaa ulfaadhu egaa gaafiin istuudiyoo keessa ka'e kuni ajandaa irratti waliin gallee gaafii jedhu. Mee warra as jiran keessa immoo adda biraan isin bira dhufu. Galatoomi Oromoon ajandaa irratti waliin galle hin qabu adeemsa isaa irratti eenyu hojiirra haa oolchuudha. Ana maleedha. Anatu sirrii hojjetaa. Anatu Oromoodhaaf sirriitti yaadaa. Isa jedhu malee faayidaa Oromoo fi waan Oromummaa irratti Oromoon garaagarummaa hin qabu. Aba garaagaraallee qabaatu. Abuma tokko keessa caasaa tokko keessa iyyuu taa'ee irratti waliin galu. Anatu gochuu qaba. Anatu sirriidha. Anatu uummata sanaaf anatu quuqama qaba kan jedhu. Calqaba ofitti taraaramuu qaba Oromoon malee waan uummatarraa fi faayidaa uummatarratti garaagarummaan ani jira jedhee. Ofitti taraaramuu yeroo jettu. Ofitti yaada isaa taraaramuu qaba. Calqaba ana malee isa jedhu sana dhiisee ebeelus waan kanaan hoo adeemee gaafii Oromoo deebisuu qaba. Amantaa qabaachuu qaba. Walirratti amantaa hin qabu. Ofirratti amantaa hin qabu. Namarratti amantaa hin qabu. Sana akan sirreessuu qabu Oromoo. Ulfaadhu adda biraan egaa ammas gaafii tokko dabalannaasi. Gama kana dhufee deebi'u. Isin hundaafuu carraanan kenna gara booda. Maqaadhaaf eessaa akka dhuftan dura. Okay, maqaan koo Tamiraat Birrii jedhama. Bimar Virgiiniyaatiin dhufe. Isuma amma jedhame irratti follow up gochuuf jedhee tananii rakkoon kuni uummata Oromoo irratti blame godhameera. Waliin galluu oppositionis rakkina qabaa mootummaanis rakkina qabaa kan jedhamu akka ilaalcha kootti gaaffii godhe gana gaafachuu barbaadu yeroo wanti tokko aangoon guutummaa guutuutti kan inni jiru mootummaa harka ta'e wanta biyya sana irratti ta'u harka 90 ol kan godhu mootummaa ta'etu jiru nagaa buusuuf waraana banuu kan danda'u mootummaatu ta'ee jiru. Akkamittiin wal qixxeedha lamaanuu balleessaniiru jennee akkasitiin trivialize gochuu dandeenya. Sirriitti
abaluutu balleesse abaluutu janneetu hammam akka isaan itti jiranii artikuleet gochuu barbaachisaadha jedhee yaada maal sinti fakkaata. Gaaffiin kuni obbo Ogeessa Tole abbaa deebisuun godha ulfaadhu fayyaa ta'e. Egaa gaaffiin isaanii walumaa gala rakkoo jiruuf hundi walqixa itti gaafatamummaa qabaachuu hin danda'u mootummaanis gareen kaanis qixxee miti balleessan yookaan itti gaafatamummaa isaanii an jedhu. Dr. Milkeessa mootummaa keessas hojjettaniittu amma mochi baatanii gara kaanis jirtu kanarratti yaadi keessan maal? Mootummaan itti gaafatamummaa guddaa qaba. Hunduu itti gaafatamummaa qaba. Garuu jalqaba waan kaayoo uummataarraa maqneef yoo akka mootummaatti ilaalleef uummanni nu jibbaa nurratti fincila nurraa garagala. Yoo nu akka mootummaatti waan gaarii hojjenne uummanni nu deeggara. Mormituunis nu deeggara. Eenyuyyuu mee amma kabajamoo muummichi ministeeraa afaan Oromoo afaan hojii federaalaa yoo har'a godhan uummanni Oromoo guyyaa adii ammoo deeggarsa isaa deebisaaf. Kanaaf amma isaan waan ajandaa mataa isaanii qabanii fi agara mangisti gimbaataa jedhanii madda marii mataa isaaniitiin ilaalcha biraa waan Oromoo keessan ture gaaffii Oromoo hin taane waan itti fe'uuf yaalaniif uummanni hin ta'u jedhee dide. Kanaafuu ana malee kan jedhu karaa mootummaatiin natti fakkaatan mootummaatu waan ani jedhu fudhadhaa madda marii liqimsaa bilchiginnaa gubbaatti ijaaranii si gadi gaafa bu'u fudhadhaa jedhanii waan deemaniif ana malee jedhanii yoo kana ta'uu baate waraana asirratti banama waraanni hin banamee haga kaabaatti haga hundattu Oromoon balaa guddaa keessaan galeef warri kaanis rakkoo hin qabaniin jedhu hunduu rakkoo qaba garuu parsantii guddaa isaan ajandaa mataa isaanii qabatanii sirna mataa isaanii ijaarratantu rakkoo kana uumaa jira yaada. Ulfaadhu Dr. Milkeessaa. Nageessa egaa keessummaan keenya asii gaafii kana dhiyeessan sinirraa dhagahuu waan barbaadaniif daqiiqa tokkotti deebiin keessan maali gaafii kanaaf? Obbo Nageessa. Mootummaan gahee guddaa gaafii hin qabu. Because akka biyya saniititti irree guddaa kan qabu karaa adda addaatiin kan qabu mootummaa. Ammoo kana jechuun mootummaa qofaa rakkoo kanaa fi bu'uura mootummaa qofan jennu mootummaalleen uummata keessaa baya. Kalcharii uummataa san calaqqisa achi ka'e. Kalchariin uummataa waggaa dikteetershiippii piroomoot godhu. Namni warri aangoo qabatulleen abbootii irree ta'an. Warri waan kana qoratu sirriitti himamu. Like Ijipti amma ilaaltan kalcharii akkasitti jira jedhama hawaasa keessa. Iraaq ilaaltan kalcharii akkasitti jira jedhama. Kanaaf abbaan irree yeroo hundaa even qabsaawaniitu gara demokraasii fiduuf eegawanii jedhaniin duub warri gara aangoorra dhufu abbaa irree ta'a. Yoo uummati nama irree qabu nama humnaan gadi qabee cabsu qofaaf ajajamu taate namni aangoo qabatuu danda'u abbaa irree qofa namni waan demokraasii piroomoot godhu yoo aangoollee qabate hin bu'a jechuudha. So kalchariin kun uummata mootummaa qofa osoo hin ta'in wanni keessallee jira. Miidiyaalee teenna laala. Nama yaada isaanii piroomoot godhu yoo hin ta'in kabiraa waliin haasa'uu hin danda'u. Fakkeen itnik waayisii ilaaltan warri ilaalcha yuunitarii qabu nama ilaalcha isaanii piroomoot godhu qofa miidiyaa fi irratti godhee ilaalcha isaan qofa piroomoot godhu. Ka Oromoollee ilaaltan wiizin Oromoo garaagarummaa ilaalcha yoo jiraate warri mootummaa mormu nama mootummaa deeggaru waliin intarteeniin godhu namni tokko amma asuma keessa jira fakkeenyaaf hoogganaan keelloo kanaan dura dibeeti singoosisna jedhanii nu yaamanii haqnee jedhan yaada san maaniif. Mata duree asitti haasaa jiru irratti naa xiyyeeffadhaa dhiifama. Mata duree asitti haasaa irratti gaafatamummaan kuni kan mootummaa moo kan qaama kaanitti ka jedhu gaaffiin keessummaa keenya irraa ka'e isan irratti nu xiyyeeffadhaa toon. Mootummaan fakkeenyaaf isa qeequu hin fudhatu. Qeeqi jibba adoon ta'in qeeqa akka tajaalattuyyuu akka sirraawuuf qeequu danda'e. Qeeqa akka diinaatitti nama isa qeequ akka wanniitti ilaaluun ilaalchi kun gama mootummaallee jira. Gama oppositionii warra mootummaa mormulle keessa jira. Kanaaf yeroo hedduu kun kaanuun gahuu irsiniitiin gahuu mammaasa jedhan sanatti fakkaata wanni siyaasa. Kaboru hin dhufa jettee ati yaadduyyuu ammaanuu diktaatera ta'uusaa irraa argita. So kaalchariin kun akkuma walii garaatitti an demokiraatik kaalcharii jira mootummaa qofaa miti. Tolee obbo Nageessaa ulfaadhaa as istuudiyoo keessa aadde Seenaa Jimjimoo, Dr. Milkeessaa Miidhagaatii fi aadde Biraanee Beekatu na wajjin jira. Toora Skype irra immoo aadde Aishaa Aliitii fi obbo Nageessaa Oddoo.
Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatii fi waraana bilisummaa Oromoo idduutti dhuma ji'a ebla darbee kana keessaa Zanzibar Taanzaaniyaatti geggeeffamuun ni yaadatama. Amma immoo jalqabbiiwwan fi milkaa'ina marii san irratti xiyyeeffannaa nu wajjin turaa jenna. Dura garuu haala hawaasaa amma hawaasni keessa jiru irratti nagaa kennuu jedhan. Ulfaadhu Adde Biraanee Dr. Milkeessaa isinoo dhimma wal fakkaatu irratti yaadi keessan. Ani xiqqoo yaada addaa ta'uu mala erga addi bilisummaa Oromoo Asmaraadhaa galee booda araarra akka bu'uuf carraaqqii baay'eetu godhamee wanni bosonatti nama deebisuun turu hin jiru ture garuu akkuma sila dubbadhee sirna mataa ofii ijaarrachuudhaaf sirni sun sirna Oromoo ta'een fudhadhu ani akka kootti Oromummaa faanas hin deemu farra Oromummaati of keessaan inni qabu sirnicha keessa isaa nan beeka sirna sana diriirsuudhaaf akka dhalatu gochuudhaaf waan tarkaanfii kabajamoo muummichi ministeeraa fudhateen namni galuudhaaf galillee galanii leenjiitti seenanillee ijoolleen kun lagatti deebi'an bosonatti deebi'an dhiibamaniitu bosonatti seenan mana taa'anis madu deemanis madu carraan qabanii gara bosonaatti deeman utuu mootummaan sun mootummaa akka ammaa haasofnu kana mootummaa Oromooti ta'e jechuun mootummaa Oromoo wanni jedhamu jiru mootummaa Tigree Amaaraa wanni jedhamu jiru sirna dhagan ijaaramu sirni sun eenyuun fayyadaadha sirni sun Oromoon fayyadu Oromoo fi miidha gaafin Oromoo waan deebuu dadhabeef ijoolleen kun laga seenan bosonatti deebi'an kana keessatti dhuguma uummatatu miidhamaa jira kanaaf utuu kabajamoo muummichi ministeeraa paartiin isaanii haa ta'u mootummaan isaanii Oromootti deebi'ee araarame ijoolleen kun waanuma lagaa hojjetan hin qaban huma galu huma gaafa mootummaan Abiy mootummaa Oromoo illee miti mootummaa hundaa ta'uudha yoo yaalan ijoolleen kun qawwee isaanii kaa'aniitu galu gaafin Oromoo deebinaan wanni isaan lagaa hojjetan maata kan jiru gaafii Oromoo deebi'uu waan hin dandeenyeef dirqamatti taanaan gaafii waan salphifama xiqqoo nuu tuqxanii gaafiin deebi'uu dide kun gaafilee jajjaboon yeroo warraaqsa uummataa sila seensarratti ka'etu jira gaafii Oromoon itti qabsaa ture waggoota 60 darban gaafataa ture mootummaan Itoophiyaa hin dimokiraataa moo dimokiraata'u haa dimokiraata'u dhe gaafata Oromooni afaan Oromoo afaan keenya afaan hojii federaalaa nuuf haa ta'u birookiraasiin mootummaa federaalaa harka caalu saba tokkoon qabamee jiru Oromoon gahee isaa haa qooddatu tokkummaa Oromoo haa deebi'u eessa akka jirru amma haa laalu tokkummaa gaafii jabduu ture gaafiin tokkummaa Oromoo gaafii Oromoo keessa har'a tokkummaan Oromoo eessa jira utuu tokkummaa ofiin obbushuu gaafii ofiin obbushuu har'a ofiin obbushuun jira paartiin amma uumame kun masaraa mootummaa keessaa hanga matammaatti hanga moyaaleetti ofii muuda sirni federaalizimii cabee barsiisaa barataa federaalizimii ani gaafilee jajjaboon hanni haa dhaabbatu ture yeroo sana maaster pilaanii wal qabatee kan ka'aa ture hanni ija baasiitu warra institutionalize ta'e gaafiin Oromoo kana deebiinsaa kana dimokiraasii taaceenuu ture gaafiin Oromoo mi'a laallu filannoo walaba ta'e gaggeessinu jira yaadamaadha wanna kanatu mootummaan amma jiru ergamatti kenname paarlamaa irratti harka isaanii baasanii biyya kana gara dimokiraasiitti nan ceesisa jedhanii waadaa galan sana utuu filannoo walaba ta'e gaggeessuudhaan uummanni isaan filachuu mala dhiisus mala sun hin taane sirna isaaniitti ijaarratanii namni manattis uma du'aa hiriira bahuun hin danda'amu Oromiyaa keessatti hiriira mormii bahuun hin danda'amu sadii ta'ee namni bahe roobee irratti yeroo ajjeefame nan beekan mootummaa keessa hin jira hiriira mormii siivil soosaayitiin hin danda'amu Oromiyaa keessatti Itoophiyaa keessatti yoo kun dhufe ijoolleen kun lagaa gaafii dhumaan qaban gaafii Oromooti ijoollee kana lagatti ergee kanaafuu uummanni dararamaa jira jechuudha waraana kana keessatti eenyuun miidhama uummata nagaa qonna qorataan jiran uummanni kanaafi gaafii uummanni gaafataa jiru dhugaadha garaa nama hammeessa. Ulfaadhu Dr. Milkeessaa